Madi tikka bajitu qeen maal godhitti laata akka Kiristoosi Israa'eliin waakkatamuuf deemamu argitani biyya alaan baa keessa profeesoroonni sunniin tadeemuu hin dandeenyetu jaarsonni baradaa hamaa beekaa Minnesota sa'aatii kanatti baradaa san keessa deemanii dhugaa namni kun qabu baanee dubbanna malee manan teenu jedhaniiti kaa dhufan. Biyya duriyeen teennallee rabbaashin teennallee gaafsanii wayyuu xiqqillee jechuun qabdu gaafan wayyuu geegessimu. Namni gaafas yooma fuula keessallee ija keessallee wallaale namallee waa tokko sochii ribshaa tokko argisiise nama wayyuu kenna tuttuqe jechuudha. Nama wayyuu kenna kana du'a isaa balleesse diina kenna jechuudha. Moosisaan Ismaa'eel Hassan Musee Muhammad Hassan nama gugurdaa kunniin Abbaas horii ufiitiin qorra maraataa san keessa maaliif dhugaa nama kanaa waan beekanii dhugaa isaa dhadhee himnaa jedhanii akka isaa itti dubbatan yoo maqaa haasawa isaanii ka hubattanii nutu haasawa dheeressinaa jennee gabaabsine gabaabbinallee dubbatee sa'aatii 4 deemee wanti sun laala biyya ambaatii waa akkanaa goon. Kana jaarsotiin biyyaallee abbootiin gadaa kana dubbachuu qabdi. Akkasitti wanti tokko jenne hin beektaa dhaqqabu gaafa gammachuu gaafa lubbuu san ijoolleen gadi yaatee timirti beetii keessaa xixixixxe jennaan qoshaashota jenneetiin onnoo goone kun adda mootummaa kenna gaafas ka wayyaaneeti gaafuma ka wayyaaneetu ummanni nageellee disipiliinii qaba wanti sodaannu tokko hin jiru. Biyya kennatti biyya abbaa isaatitti lafee abbaa isaa kan inni itti galuuf deebutti akkitti nu isa fudhachuu qabnu ka biraa ta'uu qaba. Akkitti nullee qophaa'uu qabnu ka biraa ta'uu qaba. Eda silkii cufatte uduu si bilbilu bulanidha dhugamaas hirriba dhabe dhugamaanu an hirribuma dhabe dabbabee hin bahin jedhee dabbabee mucaa geegessaarraa deeme nama hedduu bilbila tashoon silkii bilbili jaatu ati hujii ati waan yonnoo irra jirtu sirabbashuun barbaan Abrahaamin as hirriba halkan waamee kaasee maaliif Profeesar Hamdeessaan akkuma eerpoortii irraa bu'een ergite bakka kabajaa dhokateetuma dhaqee akkuma saamiin jedhe ganama achi yoo ba'u fardaan fudhatama. Dheeressuun barbaachisu malee we have to show ardiin biyya isaa talolee fi oromummaan tun akka mataa ol qabatu ka godhe isa 4 kiiloo warri jiru kun maqaa oromummaatiif ka jiru maqaa isaati. Oromummaan mataa ol qabachuu qaba. Yaada jedhameen kun ka ta'e cadhisee salphatti hin taane kunniin kanaani nu kati jettiin fudha yoo ka beekuuf beekee dhufe haa dhufu ka of wallaalee waan jiru rakkoon qabu nu ammoo kabajaman gaafuma inni kun wonno as ba'e gaafa jedhamu fardaan dammaaqii ta'ee fudhatame ufii dheerachuu hin qabu dhaabatee achi viidiyoollee dhaabaniituma deemu. Dubai and Eresin argite. Am argite kana jaara. Amma diqqoo kadeen gaddaarraa kabarannu akkuma fuudhame haga daqiiqaa 5-10 wayi hagasuma fardaan tattabatanii maal godhanii achi viidiyoo caamsaniituma deemu. Bakka deemanii haga Zuwaayii dhufanii ka Zuwaayii gabaabsu akka kiyabdu ta'e. Ka Zuwaayii baay'ee gabaabbate ka asii kuni dachee isaati. Dachee abbaa isaati. Dachee maatii isaati. Kana geerlee bakkummaan ta'uu qabuyyuu kana siin fudhaqati jedhe. Argate maal godhuu qabna haraamanchoo dhiitamuufi qaba Hamdeessaan. Amantii barbaadan qabaadha. Hamdeessaan Oromo. Haraamanchoon dhiitamuufi qaba. Warra haraamanchoo amma gurbaa eenyu Bashiir jedhan tokko waamee dubbiseera. Hin beeka sirriitti haraamanchoo amma warri Zuwaayii gaarii godhe diqqoo haraamanchoo nu biyya nabbeenu sanii miti ka Zuwaayii illee ka beeku haa godhu misha bareedaa ture haraamanchoo horma ambi kana nurraa eegaara saami arsiin akkamiin janna ofii kana fudhataa namni eegaaru
haraamanchoo fardaan haraamanchoo nama lama sadii ka wal jalaa qabee haraamanchoo manchii aanne kanneen katabnaaf woordii jedhan hundan katabnaaf ka hamdeessaa fakkaata. Hamdeessamatu nama haraamanchoo guyyaa torba oduu sirbiteef hin dandeenye dhiitteef hin dandeenye. Kana farda waliin gootee achi addabaabaayii seenanii haasawa jedhamu haasawanii faradoon illee achi dhaabattee achi adventistii yoo ceenu akka gallaaga gama ceenu amma dheengadda xiqqoo akka wal keessa makaa ture fardiniif paasfaanderiiniif wanti marti waliin hin ta'u. Paasfaanderiin awaadee haga ceeneen booda paasfaanderiin haa baatu cherchii hafootti haa simattu achi adventistii yoo dhaqnullee paasfaanderiiniif sistemiin cherchii haatti fufu maaliif interfiirii godhuu hin qabnu wal keessa makuu hin qabnu. Amma maal goona ka arsoomaa ta oromummaa ta arsoomaa san ila kunoo ka namni ardii kanan nurraa eegaaru sani bakki mishaanuu yoo akkuma kanke addabaabaayii yaa ture. Maaliif waamnee maamni cufsiifne jedhaa ture soo sun hin taane actually dhugama jettani kana wayi kana sirritti adammaqnee dekoreetii goonee namaan marfamee ummanni bahee kantiibaan halaafinnatii itti fudhachuu qaba waan kana waamnee waan kana mootii kenna namni kun bakka maaliifi nama kaayoo oromummaa takalee sanjira gaallaa jedhanii ummata keenya hunda qabee kaniin ka jijjiire isaa kana atiin kantiibaa oduu fudhate saami ka kuyyaraa sun illee baay'ee barbaachisa yaanni itti ilaallu maali iddoon inni itti hara baafatu tuni nuuf simboolii addaa qabdi iddoon tanatti atiin zooniin dubbachuun mesejii guddaa erga achitti atillee bakka lajjittuu dubbachuu qabda maaliif bifalachuu qabda lakki komitee kanaa keessa nagalchaam diqqoo isin rabbasha gaafii isin rabbasha ila laala amma akkasiin yoo feesii goone feesii kan hunda irrattuu bakka keenya murannee yoo qophoofne achi maatii galchinee bakka maatiititti bo'ateen hundi kennaayyuu. Ammoo mootummaa kenna irratti janna kenna fooyyuu kenna gaafa awwaalannu galee namni disipiliinii wanna mara hojuu qaba kan itti amanna akkasitti deemne namni gadi bayeetiin iddiriinillee maaliinillee akka janna kenna nu awwaalu afaan beektanii warri naannoo hima waama achitti argamu kamma waa'ee nyaataa akkana goonaa jedhan misha haa danda'u keessummaa diidaa dhufe haa ulfinnaan galchinu kun ammoo maqabu konsoo mana ofiitti dachee waliin haa jedhu akkasitti waan dandeenyaa deemnu nu kabajaan amantii maraayyuu loon qalanii waan barbaachisu maraa godhanii haala fattafu qurraaci duntaan akkasiin maaf kadhattuun karaa dhuftee nyaata akkas yoo godhani argitanii ka ambinurraa eegaaru kun kana jaran biyya ambaatitti waan akkasii godhuu yoo dandeenye biyya ambaatitti ilaala biyya keenyatti nu maal godhuu dandeenya isa godhuuf ammoo qophiin keenya maal ta'uu fakkaata sa'aatiin guyya guyyaan miti ila dhaqe sa'aatiin akkamiin adda qoodamnee qophoofnaa sanarraa uduu dubbanne finfinneen warri finfinnee haa qophaa'u finfinneen hujii guddaa eerpoortii fuudhanii hospitaala firiizii akka ta'u godhanii achi boru baasanii fardaan achi garan as fiduun kun hujii guddaa ka isaanii achi ka zuwaa'ee eenyutu ta'uu qaba bakka zuwaa'ee eenyu fudhate bakka yoo qabaanne gaarii kaasii amma adventistitti actually sa'aatii ja'a qophii qabna achillee dhaquun narra jira ka adventistii qophaa'aa jiran amma kana geelleeti ka waan naanuu tana geellee tana jiran tana geellee tana akkamiin adda qoodamnee galgala mara wal geenne guyyaa assaayimentii walii kenne atillee kana hojii galgala yoo dhufte maal fittee dhufa artaan walit dhufuu qabna gaafa san gaafa argiteenu nageellee hin jirtiyyuu man jirtu ka mudhifnu gaafsan amma dubbiin be waa'ee hamdeessaati miti hamdeessaa arditu beeka mucaan kenna guddatan amma ka waa'ee achillee beeku
كوايل سيبيكو نكيس جراتشو مش وايدو ملهدو غرسدو نغرسا نو أمور غاقاب بينغدا ندوئتي يكونوا مجان كونين بيكا وجيك ابن موكا كيسة دي مرة كنما مراتي إسا بيتش عمتي دوران دوتي تدوئي دوتي اللي قولنا كيدنا ألفنا أولا كان اللي ألفنا أك أولا نتصفى كم قروا جولنتي نتزوني جرتو اللي تمقالا كان اللي هاول فاتو نول فيسن نور كيسان نو غرغارن أكاسيتو نمرون ديمي أما اللي أكاسيت ديم سفاتشوك أمنا تا أدي سبعة تجت فلاني سنو غرس أولين كابون تكي من جروكانا يادا تقول في كاني مقطع نولي أشيت ساعات تمدكو يسيتو غرانو نياته هكذا دين ديكو دوبات جاركون الله كالكني فونغو داور فرادو نما فغونا ميدفا فرادو بوليسون إيه سبولتنا فرادو سنين لجن مالالة كان سلام كل لمت يوباني يوأتش كل لما ودك أباني جزين أسقف نوتاني كلا جدا ولا. No, reality سامي. فرادو يو فغو كدفو. فرادو